Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz itti gaafatamaa farra shororkeessummaa dabalatee hoogganaa sadarkaa olaanaa itti gaafatama isaaniirraa kaasee jira. Itti gaafatamaan waajjira badhaadhinaa naannoo obbo Yusuf Abdul Qaadir hoogganoonni kun itti gaafatama qabanirraa kan kaafaman aangoo itti kenname sirriitti bahuu dhabuu isaaniif malaammaltummaan wal qabatee ta'uusaa ibsaniiru. Irra deebi'uudhaan rakkoo nageenyaa kan keessatti mul'atu naannoo Beenishaangul Gumuz qaammee bara 2012 qabee komaand poostiidhaan bulaa akka ture ta'us naannoo sanatti jijjiiramni qabatamaan dhufuu akka hin danda'in obbo Yusuf raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jetti Asteer Misgaanaw Baahirdaarraa. Ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaan shakkamtee sadarkaa arfaffaatti kan himatamte Laamroot Kamaal akka mirga wabiin hiikamtu manni murtii olaanaa federaalaa har'a murteesse. Dubbiimaan ministeera haqaa obbo Awwal Sultaan ragaalee ittisaa himatamtuu dhaggeeffachuuf manni murtichaa 23-24 beellameeraa jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase. Mana murtii federaalaatti dhaddachi ramaddii lidataa dhaddachi qorannoo yakkaa dhimma shororkeessummaa fi heera mootummaa himatamtuun Laamroot Kamaal mirga wabii birrii 5,000 akka hidhaadhaa gadhiifamtu murteessee jira. Itti gaafatamaan pirees sekereetariyaatii ministeera haqaa obbo Awwal Sultaan haala adeemsa isaa yommuu ibsan akkas jedhu. ጉዳዩን ለመጀመሪያ ጊዜ የተመለከተው ፍርድ ቤት ነፃ ማለቱ ተገቢ አልነበረም። ይልቁንም የተከሰሰችበትን አንቀጽ manni murtii dhimmicha yeroo jalqabaaf ilaalee bilisa gochuun isaa sirrii hin turre isarra keeyyata Laamroot ittiin himatamte jijjiiree himachuutu irra ture gudunfa jedhurraa gaamuudhaan labsii shororkeessummaatiin himatamtee yoo turtellee seera yakkaa keeyyata 557 irratti dhimma yakka namoota balaaf saaxiluu jedhu jalatti akka ofirraa ittistu murtoo kennee dhimmichi gara mana murtii olaanaatti deebi'ee ture. Kanuma bu'uura godhachuudhaan manni murtii olaanaa mana murtii waliigalaa irraa waliyyannoon akka ilaalamu murtoo kenne irratti hundaa'uun beellamame. Garuu waan ragaaleen ittisaa hin dhiyaanneef beellamni haa jijjiiramu jechuun gaaffii abukaatoon ishee dhiyeesseen ragaalee ittisaa dhaggeeffachuudhaaf ammas 23-24tti beellamni qabameeraa jechuun dubbatan. Waajjirri ministeerichaa kanaan booda himatamtuu kanarratti ragaa dhiyeessuu akka hin qabne obbo Awwal Sultaan dubbachuudhaan beellama mana murtii akka lakkoofsa Itoophiyaatti 23-24 bara 2014 murtoo kennamu akka eegan kan isaan dubbatan. ከዚህ በኋላ የምናቀርበው ማስረጃ የለም የምንሰማው ማስረጃ የተከሳሽን ነው ማለት ነው. Kana booda akka abbaa alangaatti ragaa dhiyeessinu hin qabnu. Amma ragaa himatamtuutu dhaggeeffatama. Kana booda waan eegnu himatamtuun balleessaadha kan jedhamne ragaalee dhiyeessituu dhaggeeffachuu qofaadha. Ragaaleen dhaggeeffataman murteessoodha. Yaada ragaalee irratti hundaa'uudhaan immoo falmiinis ni geggeeffama jechuudha jedhan. Manni murtii kanaan duras himatamtuu afraffaa Laamroot Kamaaliin bilisa jechuun akka gadhiisee ture ni yaadatama. Gama biraatiin weellisaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun kan shakkaman himatamtootni 3 adabbii isaanii akka fudhatan manni murtii murteessuu isaa gabaasuun keenyas ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Hojiin gargaarsaa namoomaa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa sababa rakkoo nageenyaaf gufuuwwan biirokiraasii akkasumas sababaawwan kabroon danqame jechuun dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaarik tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisaniiru. Naannolee Amaaraaf Affaar bakka adda addaatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 10,000 lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'uun gabaafamee jira. Sadaasa 4 hanga 10 yeroo jiru gidduutti Tigraay keessatti gargaarsa midhaan nyaataa hafe keessaa namoonni 10,000 argataniiru. Kunis torbanitti namoonni 8,770 argachuun kan irra ture keessaa dhibbarraa harka 1.2 qofaa ta'uu ibsanii jiran. Hanga sadaasa 15tti Tigraay keessatti hafee kan jiru tuullaan midhaanii meetirik toonii 10,000 gadi. Hanqinni boba'aaf maallaqa callaa itti fufee jiru dhaaboliin gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay keessa ka jiru dhiyeessii gargaarsaa raabsuuf dandeettii isaan qaban akkaan miidhee jira jedhan. Gama biraan michoonni keenya naannolee Affaariif Amaaraa keessaa bakka danda'amutti gargaarsa dhiyeessan saffisaa jiran. Torban darbe namoota 150,000 ta'an kanneen naannolee lamaan keessa jiraniif gargaarsa midhaan nyaataa ittiin ga'anii jiru jedhan. Gareeleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hojjettoonni gargaarsaa Tigraay Amaaraaf naannolee kabiroo keessa jiran walaba ta'anii bifa waariinsa qabuuf haala amansiisaadhaan sossoo'uu akka danda'anitti hatattamaan haala akka mijeessan gaafannaa jedhan Dujaarik. Kaaba Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoona 8 itti hedamu hanga xumura waggaa kanaatti gargaarsa namoomaatti isa barbaachisaa
kan naannoo Tigraay doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 50 dabalatee guutummaa Itoophiyaa keessaa hojii gargaarsaaf kan oolu hanqina doolaara biliyoona 1.3tu jira jedhan. Dujaarik akka jedhanitti tajaajilli kaargoo kan gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota balaliitti fufuu danda'e yoo ta'e gaafadheen jira garuu hin jalqabamne jedhan. Hatattamaan akka itti fufuu mariin geggeessamaa ture ka jedhan Dujaarik hojjettoota gargaarsaa gamasitti erguuf maallaqa argachuun hedduu murteessaadha jedhaniiru. Kunis akka milkaa'u gochuuf lafoodhaaf qilleensaan danqaaf biirokiraasii isa kamirraayyuu bifa walaba ta'een sossa'uu barbaannaa jedhan dubbiimaan kun. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaatti geggeessan keessaa bakka lammaffaa Naayijeeriyaa keessatti imaammata bulchiinsa Baayiden Afrikaa irratti qabu ilaalchisuudhaan haasaa ijoo dhageessisuuf jiru. Antoonii Bilinkan gita isaanii ministirii dhimma alaa Naayijeeriyaa Jeffrey Onyeemaa akkasumas pireezidaantii Muhammadu Buhaariif ittaanaa pireezidaantii Yemee Osinbaajoo waliin Abuujaa keessatti wal arganii mari'atuuf jiru. Mata duree irratti mari'atan keessaa eegumsa fayyaa addunyaa irratti walta'iinsa jiru cimsuu, humni ibsaa bakka mara dhaqqabuu irratti hojjechuu, guddina dinagdeef dimookiraasii babal'isuu kan jedhutu keessatti argama. Innaasaan roobii kaleessaa Keeniyaa daawwatanitti dimookiraasiin mata duree ijoo marii isaanii ture. Bilinkan garee qabsaa'ota mirga namaa Naayiroobii keessaaf ibsa kennaniin dimookiraasiin addunyaa keessaa gada deemaa deeme jedhan. Dimookiraasii gaarii biyyoonni qabanillee odeeffannoo dogoggoraaf malaammaltummaa jeeqamsa siyaasaaf uummata sagalee kennu doorsisutti saaxilamuu isaanii akeekkachiisaniiru. Bilinkan baatii sadaasa darbe filannoo pireezidaantummaa geggeessineen injifannoo Joo Baayiden fudhatama dhabsiisuuf jecha seerotumtoota dirqisiisuudhaaf deeggartoota pireezidaanticha duraanii kan Doonaald Tiraamp amajjii 6 biilsa mana maree irratti haleellaa raawwatan tuquudhaan Yuunaayitid Isteetsi illee rakkoo akkasiitti walaba miti jedhan. Dimookiraasiin keenya hagam laaffataa ta'uu akka danda'ullee arginee jirra jedhaniiru. Bilinkan Naayiroobiidhaa ka'uu isaanii dura Yuunaayitid Isteetsi Naayijeeriyaa toora biyyoota mirga walabummaa amantii dhiitan keessaa akka haqxu beeksisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan innaa daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan Yuunaayitid Isteetsi carraa namoota miliyoonaan lakkaa'aman kan Afrikaa keessaa kanneen beela COVID-19f nageenyi dhabamuu hammaataa adeemeef saaxilaman ilaalchisee akka beeksisan dhaabi gargaarsa namoomaa Mercy Corps jedhamu gaafatee jira. Sababa weerara COVID-19 kan ka'e lammiiwwan Afrikaa 5 keessaa tokko nyaata gahaa hin argatan. Wabiin nyaataa dhabamuusaaf sababaan maal akka ta'e hanga hubannutti hawaasaaleen beelaaf saaxilamuu jedha Mercy Corps. Faca'insa vaayirasii Afrikaa keessaa ilaalchisee innaa mariin geggeessamu talaalliin qixa walga'uu inni jedhu mata duree murteessaa ta'uu qaba. Kunis fayyummaa haa ta'u dinagdeen akka dandammatuuf murteessaadha jedha gareen Mercy Corps. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabi dhimma baqataa kan bu'aaf hin hojjenne Refuujii Intarnaashinaal jedhamu pireezidaantii Keeniyaattaan wixinee seera baqattootaa har'a mallatteessuu isaanii gammachuun simatee jira. Seerri sun baqattoonni Keeniyaa keessa jiran akka adeemsa mootummaa waliigalaatti dinagdee biyyattiif gumaacha olaanaa akka taasisan gochuudhaan baqattootaaf illee deebii gaarii kenna. Keeniyaan kurna tokkoof addunyaarraa lakkoofsa baqattootaa guddicha baqattoota 500,000 ol kan keessummeessite yoo ta'u baqattoonni kun muuxannoof beekumsa dinagdee Keeniyaa ijaaruu danda'uuf rakkoo weeraraa ilaalchisee dhufu xiqqeessuuf illee akka gargaaran himameera. Keeniyaan baqattootaaf haala mirga isaanii eegsisuu dursa kennuu kunuunsa fayyaa barumsaaf hojjetanii akka jiraatan haala jiru fooyyessuu qabdii jedha seerri kun. Kunis baqattoonniif Keeniyaan lamaanuu akka badhaadhaan isaan dandeessisaa jedha ibsi dhaaba dhimma baqataa kan Refuujii Intarnaashinaal jedhamuun ba'e kun. Gama biraan koree baraarsaa addunyaatti gorsaan imaammataa Viiktor Odeeroo akka jedhanitti keessumaa mooraa dadaabiif kakuumaa cufamuuf baatii 6 qofti hafee ennaa jiru kanatti oduu gammachiisaan kun dhaga'amuun gaariidha jedhan. Seerri fooyya'e kunis amma haalli baqattoota Keeniyaa keessaa kan yeroo dheeraa furmaata akka argatullee ni gargaara jedhaniiru. Komishinaritti olaantuun mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa Michelle Bachelet erga waraanni mootummaa fonqolchee onkoloolessa 25 qabee yoo xiqqaate namoonni 39 humnoota nagaa eegumsaan ajjeefamuu balaaleffatanii jiru. Kanneen keessaa 15 kaleessa qofaa ennaa hiriirri mormii kaartuum keessatti geggeeffame ajjeefamuun illee gabaasameera. Irra deebi'uudhaan aangawoota waraanaaf nagaa eegumsaaf akka beeksifne hiriirtota mormii irratti humna hammaa ba'aa hin barbaachifne fudhachuurra akka of qusatan irra deebinee gaafannaa hiriira kaleessaa irratti rasaasa gargaaramuun baay'ee kan nama qaanessuudha jedhan Bachelet. Kun mul'inatti mormii dhihaatu ukkaamsuutti ka fuulleeffateef seera mirga namoomaa ka sadarkaa addunyaa ka cabsuudha jedhan komishinaritti olaantuun Michelle Bachelet.